لما فترة دبل لك هنجين مصروفها هجنا نبربا كسلة تكونوا مصروف ودا كوبيدا والإنجرات تدفعوا والهندن دينه والإنجرات هندن دينه سن بودا ولا من لما ساعتي أكاز يشوت تجرا دعاه تجرتا أتيلة أنا سوكياتي أتيلة بايه غران نياته نيلة بايه غران نياته usuma walitti deebitanii jecha haadha faate illee lafa keettanii jecha obboleettii teetii illee lafa keette innillee jecha heedarii illee lafa kaa'ee jecha abaazarii illee lafa kaa'ee ka usuma illee kabaaliyyoo illee karaan illee lafa kaa'ee ufuma keessanii akkuma kaleessa wal filattanii atillee isaaf jecha daftara garaa walitti cuftee innillee siif jecha quraana garaa walitti cufee walii waadaa seentanii karaa rabbi jaalatu walitti dhuftanii ilma walirraa dhaltanii walirraa waliin jiraattaniiti. والأجفتني ركنا كيسني لا في لاميد أنصر يفتني هدونا نتي تول جينا مو دبيني الكام متان سنة مدان سنة دبين لفرت جار سمانا من لما صدنا ما لا ليو كته على بعد كانوا كا ور ميديا جريسان كن وفاتيني وصو هندي قديني ودواتيني تسيني متي يجو سيجالي قتي كانت يفي تكتي آري تكملي ميرا تكملي وان takka qofa murteeffadhu akkuma siin jedhe sultaaniin alas jiraachuu dandeetta sultaaniin alas jiraataa turte gara fuuldurallee fuucharii guddaa qabda barattee itti gahuu dandeetta fiiddee itti gahuu dandeetta dorgomtee itti gahuu dandeetta siif galee waan barbaadde godhuu dandeetta unkaan si'ii daa'ima waggaa 17-18 kanaa miti waggaa 25-30 yoo taateetiin jette addunyaa tanarratti hanga fayyaa qabanitti wanni abdii irraa kutatan tokko hin jiru waan kaminuu itti gahuu dandeetta jechuudha. Igalee carraa guddaa fi carraa bal'aa qabda. Kana waan takka murteessi waan kana naa godhi jedhiini addaan gali. Kan nikaa isaa osoo nikaa sirraa buuse eega jedhe osoo nikaa sirra jiru nikaa kan keessarra dhiisee onna jedhe sani akka shari'aatitti ilaalla kaa maal gonan sheekonni akka jedhanitti kaa waan dubbatte dubbadhati miyuuti irraa bahiiti. Sume jalqaba isaan walitti deebi'uu barbaadu. Nulachuu waliin feenu kasanii nulachuu waliin feenu waan ta'eef walitti hin deebinu. Daa'ima dammoo daa'imtiin kiyya meeshaa miti nama kennee namni fidee keessa kennu. Yoo fudhatu barbaade biyya jiru dhufee bakkaan jirutti dhufee seeraan narraa haa fudhatu. Okay. Hagasii dammoo haga dhufu immoo seeraan wanta isii barbaachisu 5,2 ni miti guyyaa tokkoon homaan godhuuf. Waan barbaachisu mataa miilaan haa godhuuf haga guyyaa dhufutti. Aye. Dhageetti kaayedar. Anil mootiyaa ilta wannoo miti meeshaa miti abbaa argettiin kennu isatti kennaa. Hanga ilmootiyya narraa fudhaa bakka barbaaderraa dhufuuf ammoo ilmoo isaa qabuu hin dadhabu. Ilmootiyya guddisuu hin dadhabu. Gizee barbaadetti dhufeetiini narraa haa fudhatu. Gabaabadha dubbi sirriiti mirgasiiti anisatti malee nama biraa hin beeku hin kennu jechuullee mirgasiiti sultaan haga gaafa biyya galutti daa'imattiin si biraa teessu sultaan gaafa dhufe finfinneen sirraa fagaataa akkasitti dhiyaatu adaamaadha magaalaa finfinnee irraa sultaaniin fidee magaalaa adaamaatti asillee magaalaa adaamaa dhufteetiin magaalaa adaamaatti daa'ima sirraa fuudha hangasitti ammoo waan daa'imni barbaadu hunda si akka amma jettetti waan daa'imni sun barbaadu hunda akka inni siif godhu kunu nama 6,000 irratti nulleen jirra waan ta'eef waan barbaadde gaafadhu daa'imaaf waan barbaadde haa godhu gaafa biyya galee magaalaa adaamaatti dhufee akka inni sirraa fuudhu karaa seera qabeessaatiin si godha lammaffaa ammoo lammaffaa seera daa'imni tokko ittiin guddatu jira biyya kana keessa yoo abbaa fi haati ittiin addaan ba'an yoo daa'imni haadha bira jiraate yeroo abbaan dhaqee laalu jira yeroo haati dhuftee abbaa bira laaltu jira sanammoo karaa seeraatiin wal qabsiisnee bifa seera qabeessaatiin haalli siif mijaa'ee sa'a barbaaddetti yeroo barbaaddetti daa'ima tantee wajji bultee wajji ooluu dandeessa sanammoo sii mijeessina inshaallah an ammaaf kana fakkaata sultaayyuu yaada kana fudhate asirratti murraa yoo sultaanii fudhanne ammoo yookaan yaada isaa irratti dabaluu danda'a inshaallah. Galatuma khalaas ani amma biyya keessa hin jiru egaa isa kenna jette inshallah illee salaani ga'e nu birallee salaamu alaykum. No anaafis sultaan anaafisit waliinaa saya hagana gaya galaa osoo hin taane
أول كلام آخر شرط وانجت تجر مالي برولة وان كوكوتا في كوكوسا إن كمن ما بيجي على ما تدخل تجي أسد تدخل ويه Akka Haydar jedhenis Adaamaa dhufee anis Adaamaa dhaqee Adaamaatti ittiin kennu. Adaamaa mitini mana kenna inni hin beekaa dhufu. Mana gabbee balbala karaarratti fuudhee ittiin kennu. Mana dhufee mana seenaa fudhatu Adaamaatti yoo barbaade. Asii Adaamaa Sumayya. Sumee kasanii rakkoon qabu barka ilmoo yoo barbaachisaa ta'e oola seenee seeraan laal biyyiti biyya seera qabduu miti barra hunnuutu seeraan jiraata bar atillee seeraan ala hin jiraattu innillee seeraan ala hin jiraatu bar barbaachisaa taanaan seeraan dhufee bakka seerri jirutti qaama seeraatiin dhageeffadhu kaa lubbuuti dhageeffadhu nagala heedar na koy heedar koy dhageeffadhu sumeeti yalaan sumeeti yaa tata nagalaan jedhin na dhageeffadhu tokkoffaa ilmoo isaa erganarraa haa fudhatu jette dhiiga isaati waan ta'eef haqaanillee karaanillee seeraanillee heeraanillee bakka barbaade irra ilmoo isaa fudhachuun mirga guutuu qaba sirra. Sa'aatii ati barbaaddetti si argisiisu mirga guutuu qaba. Siigalee akkasi siree irra osoo jirtu deeme oola seenii fudhadhu yoo jette oola seenee fudhata ilmoo isaa. Sun isaaf isaa jechuudha. Kanaafi haga achii asiititti ammoo heedar haga achii asiititti haga gaafa galuutitti hoo muyayyoo tana masruufa mallaqa duraan hin qabu irratti dabalaaf immoo kama duraa san kennaaf immoo akkam. Wayyannaga. Laa wanni jiru amma haasa'u ijoolleen goonu jirana hundi keenya nama gurguddaadha. Nama wal dhabe tokko amma Finfinneetti fidi mana sultaanii yoo wanti hin jenneefi wal dhaba qaban. Isaan mana isaa dhageechuun waan biraati bara. Nama wal dhabe tokko Heedar dhageeffadhu. Heedar dhageeffadhu. Nama wal dhabe tokko haadha faata dhageeffadhu dhageeffadheemi. Inde? Heedar dhageeffadhu. Biyyi tun biyya seeraan jirtu miti. Na dhageeffadhu hin jedhamulle hin godhamulle waan hin jirre waan hin fakkaanne maa haasa'u. No biyyiti biyya seera qabduumi Heedar. Akkasii miti dhageeffadhu dura. Qaama seeraatiin dhagee ilmoo ofii fudhachuun Ma amma danda'a. kana jecha ganaa paaturoolii lama sadi ajajnee ganaa oraalidhaan deemnetiin ganaa mana fattashiisnee maal jechuudha. Obbo Haydaraati maani sira maani mujatti birra daa'ima waggaa 15 sira maani mujatti mujatti wanni irraa oolta dhageeffadhu Haydaraati dhageeffadhu seeraan kabaja qabdi mujattiin saba miyuutii qabadhu samiti mujattiin kabaja qabdi tokkoffaa dhageeffadhu. Obboleessa qoymee amma. No dhageeffadhu Namicha dhaabbatu maal haasaa gurbaadha. Dubbii balleessu eddamoo badhaabatu eddamoo haasoo waan isin dalagaa jiran. Baaliyyoo. Haydar abaanjii qabadhu taa'e sitti mee jiran qalbii kanaa wajjin dhaabe. Baaliyyoo please. Kabajaaraan mujattiidhaan jechuudha kabajaaraan waan isin jette godhuu fi baatee naa miidiyaa kana Heedar qoymee takka Heedar dubbii miidiyaa kana gubbatti ol baate dhageeffadhu takka dubbii miidiyaa kana gubbatti ol dhiisu hin jiru dhugaatu sitti maan. warri mootii tana mana kiyyaa chiddirii guddaa qabdan. Baaliyyoo maal taate ati? Dhageeffadhu mujattii tana kabajaan dhaqee manatti warra dubbisee kabajaan dhaqee daa'ima isaa irraa fudhatee deemuu qaba. Dhageeffadhu horii miti. Taataan duukaa manni biyya keessa hin jiru bar. Allaqee ndee. Biyya keessa hin jiru bar inni dubbii fitee bar. Dhufuu qaba gaafa dhufe haga gaafa isiin dhuftuutti ji'aan 30,000 jattiidha. Yookaan bultii 10,030 galchuufi. Saantii miti kaa murteessu bar anaaf sibichaa miti bar ka murteessu bar akkaataa irratti walii galanii waan isin murteessan baaliyyoo. Jattii daa'ima waggaa 15 fuudhee itti taphata. Waan ati itti himte waan laal akkaataa haati himatte bar biyya keessa isitu jiraata bar isitu jiraachuu jira bar herreegni ji'aan hagama gafittuu isitu beekaa bar. Hagana naa haa kennu yoo haadha faate jette. amma warra miidiyaa kana gubbaa sa'a 24 afaan banu. Heedar rabbi gadi sinaa obsine. Kuuseeri galee sadarkaa kanattu. Heedar rabbi. Amma 99 karaa baharaatiin afaan qurxummii irraa kennise. Heedar obsi. Heedar naa obsi. Haydar dhagaa namni kabajaa qaba ulfina qaba ajandama godhachuuf jecha waan hin beekne haasa'uleen hin barbaachisu. Famul jaahili waa oofe ittuma oofti waan ta'eef. Abboo arafaatee irraa dhageeffadhu arafaatee asirraa kan buusin arafaatee asirraa kan buusin kana booda. Amma waan kiyya waan hin beekne. Baaliyyoo qoy
Waan Arafat irraa kan dhufu dhaggeeffadhu. Si buusuu miti dhaggeeffadhu. Ani arrabsituu fi dhufne haadha faatee dhage mana kee kabajaa ati nama guddaa. Sultaan Suudi Raani Abaazar. Ani ammarraa Haadha faatee egaa wambatee kana jedhee wajji waliin gootee haasoftaa. waan feetan ta'a si biraa deema. Sultaan dhiisii bu'i hundi keessanuu bu'aa kalas. Waa isin fakkaate godha eega manguddummaa hin taane. Eega araarri hin taane waan godhuun qaban gama kiijaan. Heedar dhaggeeffataa taate. Buusama mucaa baaliyyoo kana sirraa amma buusichi. Dhaggeeffadhu heedar na dhaggeeffadhu. Hin dhagahu waqasaman billaahi Maal abbaa keessi dhagee sadakaa kadhattu birrii dala baadiyyaati nama baddeeti ajeebannaa daldaalee shaarmuutaal jedhagee. Sabitti dhagaata. Dhagaaya. Allaali wanta akkasitti hima akka dubartii wallaaltoo takkaatitti. Siigalee hadda irra bortu tara. Kaleessallee jiraataa turte haddallee jiraachuu dandeetta gara fuulduraallee jiraachuu dandeetta. Sultaaniin alallee jiraataa turte sultaaniin alallee jiraachuu dandeetta ammallee gara fuulduraa jiraachuu dandeessa. Riskii rabbiin sii qoode eessattuuyyuu hin dhabdu. Eessumattuuyyuu siigalee eessumattuuyyuu hin dhabdu riskii rabbi sii qoode. Tokkoffaa dharaanillee ittiin deemini. Lammaffaa dhugaa tanteellee sodaattee hagatti 0.1 sodaattee dhugaa tanteellee hin gatatin. Ka sadaffaadha ammoo hooyiidhaa fi jettee karaa keessaa siigalee qaalii kenna osoo jettan qilinxoo na buuftanii namicha sanii qaalii teenna jabduu teenna sifaana jirraa akkana godhii akkana jedhii akkasiin baasii achiin galchiisanillee hin dhagahin. Tantee takkitti qofa uf dhageeffadhu. Kan boruullee dubbii uf duubas hin deebifne. Kan boruullee haasaya namaallee si wanno hin jenne. Himatallee hin wallaalini bitatallee hin wallaalini yaada kan kee waan ammatti barbaaddu. Waan kana yoo godhe wanni kun na baasa. Waan kana naa haa godhu anaadha ilmoo isaati. Waan jettu qofa lafa kaayadhu jaarsallee hin dadhabsiisin ufiillee of hin dadhabsiisin maqaallee of hin baasin xumuradhu siin jedhaani. Yoo dandeette viidiyoo bahiiti. Sumayyaa yaadichi si galee yaadni yaaduma reefiiti. Fedhii mataa keetti yaada mataa keetti. Ijoollee muutii nurratti hin qabne barakaa taate. Warri mootii tana qoyaame. Yaada mataa keetti fedhii mataa keetti kana lafa kaayiti san gubbaa dhaabbannee waan shari'aa fi waan seerrii fi heerri jedhu san gubbaa dhaabannee illee waan beeknurraa isin gidduu murteessinee addaan deemna akkanuma mala. Yoo dandeettan dubbii tana hadda ajjeesaati gala miidiyaa irraa isin lachuuyyuu. Yoo dandeettan ajjeesaati. Sumayyaa. Wayamma fedhii kiyyaatti maa? Waan barbaaddu laal fedhii kan keetii laal wanni barbaaddu wanni ati ammatti gara miidiyaa si fide ijoon guddaa maali? Ammatti wanni guddaan gara miidiyaa si fide si rakkisee nyaata dhabde moo uffata dhabde moo daa'ima waan guddiftuun dhabde moo si galee moo isaa wajji deebi'uu feeta moo fedhu haa ishi jedhu fedhu haa dide jedhu wooma ammatti si rakkisee gara miidiyaa ummata kana afootti as si baase wooma paabliikii gubbatti ol si baase rakkina kan kee ijoo himattee yoo irraa sii fuudhanis kunooti yoo si gaafatanis kunooti ardillee kunooti meedaan illee kunooti. Jalqabaanis isan barbaadu isa walitti deebi'uu hin barbaadu wanti ani isarraa barbaadu yoo jiraate ani barnoota kiyya deebi'uu barbaadu waan ta'eef daamattii kana narraa fuudhuu barbaade haa fudhatu. Hoo fuudhuu hin barbaanne ammoo nama isii guddisu itti qacaree barnoota kiyya deebi'ee inni daamattii isaa nama isaa guddisu itti qacaru. Lanee raasu የሞራል ካሳ ያስፈልገኛል ኩታ 8 keessa na baasee waggaa 15tti si barsiisa jedhee asii na fuudhee naan deeme ሞራል kiyya irratti ተረማመደ lanee raasu የሞራል ካሳ ያስፈልገኛል ይስጠኝ. Ati ammatti ka barbaaddu daa'ima barbaade sirraa fudhatu yoo barbaade bakka barbaade haa kaayatu daa'ima akka sirraa fudhatu barbaadda jechuudha. Gara barnoota kiyyaa deebi'an daa'ima isaa wajjin asitti rakkadhe inni akka barbaade ta'a. Ani hiriyoota kiyyaa gad ta'e daa'ima wajjin mana keessa gattaa inni akka fedhe isaa deema. Waggaa 15 na fuudhee immaan saaratanyaa haa itti qaxaratu daa'ima isaa. Inni akka fedhe ta'an daa'ima wajjin mana keessa maaliif? Barachuun barbaadaa hujachuun barbaada akka hiriyoota kiyyaa ta'uu hin barbaadaanis akkuma inni lafa maru kana jechuudha.
isaa danda'u barbaaddi jechuudha irraa fudhatu. Qabxiin guddaan obboleettiin teenya rabbi barakaa si haa godhu ani haga ofii kiyya argetti ani afaasii keessaallee hojii isii keessaallee cubbuu addaa daba addaa ka isiin oofaartu natti agarre ani mucayyoo tana haasa'u illee hin beektu haadha faadha agarte yoo aan du'uun godhanatti haasa'u makana iyyuu haasa'u jirtame nama miidhatti illee fidanii miti iyyuu akkamitti akka dhufte rabbummaa rabba dhaalamiin qofa haa beeku mucayyoo miskiina daa'ima yoo na biratti illee guddifate haala haa mijeessu narraallee yoo fuudhee haala haa mijeessu kun dubbii qajeelaadha isallee nama hundaanuu waa waliin nu galchuudha lammaffaa ammoo ani mooraal kaasaa yaasfalliganyaalli mooraalii kaasaa naaf waan ta'e jechuu qabaa isa kana ammoo hin laalla abbaalleen as jira abbaasarillee as jira suudillee as jira asillee as jira kun dubbii qajeelaadha wallaahi billahi watallahi osoo dubbiin akkana qajeeltuu kadeemtu silaa dubbiin tun daqiiqaa 5 keessa dhumattee addaan deemna dubbiin gaafa jallatti gara ofan akka itti qabatan akka itti araarsan nama dhiba amma dubbiin akkanatti ifaan ifa lafa keessa kanaafuu obboleessi keenya sultaan osoo hin dubbanne dura abaazarii fi sultaan suudii waan jedha yoo qabaatan irratti sultaan ammoo murtii mataa isaa lafaan waa kaa'u dubbiin isuma dhumatti jechuu. Yalla okay. Sultaan wannan rabaya maiki rabaya dubbadha magana gayaan dhufte. Suudii fi abaazar. Okay, suudii dubbadhu suudii abaazar dubbadha mee. Abaazar illee kanuma jedhanna fakkaata yoo wanni kana waliin jiru beeytanii nuti kaleessa illee adhafaate akkuma kana barbaanna waan ta'eefi sultaani maa kenna dubbiin achumarraa adeemtu wanni nu dubbannu hin jiru wanni haydar jedhe nuu ta'e fala barbaannaan ta'eef sultaani maraa dubbatu barakallahu fiikum dubbiin qajeela kanaa yoo deeme naman dhibu. Haya okay ishi. Sultaan mee sultaan dubbadha. Ustaz Sultaan Sulti. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ركنا كمو دائما هي أما برباد ساعة بربادتي الرافودا أنا بيجي سلنجرو نمني بربادي لكن أنا بربادي أرجع رافودون دندها أكون تكنجرو أنا سي بربادي nama barbaade tinkeling meeshaamiti ilma namaati waan ta'eef jechuudha. Haasaa sirreeffatu jalqabu. miti Sumayya eenyu dubbate Sumayya wala biraati. Sume koi heedar koi. Sume ilaali heedar miyuuti rabbiin. Sume argaa jirtaa? Sume waan inni jedhe. Sume dhagaa jirtaa? An ammatti biyya keessa hin jiru. Si galee? Ammatti biyya keessa hin jiru. Yoo barbaachisaa ta'e gaafa galee irraa fudhaa. Lakkii sanii mitillee yoo kayyattu taate ammatti narraa haa fudhatu kayyattoo taate abbaa barbaade itti ergee irraa fuusisuu danda'a. Meebi haadha isaa ta'uu danda'a, abbaa isaa ta'uu danda'a, obboleessa isaa ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Sii galee? Sii galaa miti? Fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu inni waan akkasiisan jechuutti jira. Sii galee? Ati walumaa galatti ilmoo isaa kana wayi bar sirraa fuudhee wayi mukatti hin gatu bar wayi sirraa fuudhee yookaan ajjeesu bar karama hundattuu ilmooni atiif inni yoo wal jibbitan abbaan haguma fedha osoo ta'e ilmoo of hin jibbu. Haguma feeta otoo isa jibbite ilmoo tante hin jibbitu. Haguma fedha beela isiitii miti boo'icha isii hin dandeessu. Haguma fedha osoo jibbe jechuudha. Kana dhugama jirtu beeki atis. Usuma haguma feete kijibbi wanna jedheetiin jedhe jechuudha. Kanaaf akkasitti ilaali ati. Hin kennaafillee kajettu yoo taate lakki hin kennuufi ilmoota nani guddisa haana biratti masruufu mallaqni hagana naaf hin genne hagana naa haa dabalu sarratanyaa haa qaxaruufi ani ni baradhallee yoo jettu taate. Ani jiraadha faata sagaleen koo mana badem sagaleen kee jira. Inni maaliif bu'e sultaan? Hin deebisna abshir. Okay. Jedhu haadha faate. Sultaan bar marhabaa jedhee bar marhabaa jedhe isillee marhabaa jette achi as maaltu uumamte jidduudhaan namni ni bilbilee. Laa homaan uumamne inni waan gadi bu'eef hin beeku malee ani biyya keessa hin jiruuti. Asitti haasa'amee fi akka inni wajjin hin jiraatuuf hin jiraanne waan kana obboleettiin namoota guguddaa beektoota of jalaa qaba bar. Namni kun sabiyyii miti daa'imaa miti bar yoo isiin daa'ima taate nu yeroo kamiyyuu dubartiin daa'ima hanguma umriin keenya dulloomne duniyaa kanarra jiran walaakiin nama kana akka wajjin jiraatan gochuu ni danda'ama bar. Raani
Arafate amma dubbii gara Ani isaan bar walitti deebuu dandeenyaan bar rakkoon qabu bara madda bayaa amma akkana yoo goone Arafate dhiifa mallee isin hundu wanna kana dubbii argine ana Haydari Suudi nama dabalannee namoonni gabraallee jirani namoota gurdaallee dabalannee waan kana gadiin buune ka walitti deebi'anuu taanuu walitti deebifna ka walitti hin deebine taatu daa'imallee akkattirraa isii bira teettuuyyuu isii bira goona isii bira birraa fuudhamtuu irraa hin fuuna ammuma guruppii hiina Haydar guruppiin waa hidhuu gadiin buune waan irra geenne yoo isinitti deebine dubbii kiyya Abuzar akkan dubbanne akka waan inni na fuudhee hiikne Sumayyaa ka jedhe Abuzar kanaafuu Abuzar dubbii kiyya akkan dubbanne. Isa situ murteeffata bar. Wallahi isa situ murteeffata. Rakkoo tokkoon qabu. Abbaasii dubbatu fi abbaasii hin dubbanne kana situ ofii keetii murteeffata rakkoon qabu. Jaarsa kee abbaa fedherraa naan dubbatu jettee kaatee namoota isatti dhiyaatu fi amma Haydar faasirratti jiran ofitti qabdee kaatee haqa kee himattee lafatti dubbattee kaatee jireenya kee jiraachuu sii wayya obboleettiiti. Wallahi hin gowwoomin. Obboleettiin kee hadha namni isii caala sitti dhiyaatu hin jiru miti. Garuu wallahi bakka abbaa manaa kee wajjin daa'ima kee wajjin jirtutti rakkina kee sanarratti si gargaaruu sii wayya. Dhiisii obboleettiiti gowwummaan sin fudhatiin ijoollummaan kun sin fudhatiin. Yeroo ammaa kana keessa obboleettii gaarii jechuun bira jirta miti. Wallahi bakka isiin jirtutti waan dandeessuun isii gargaari. Ilamee Haydar Arafate dhagaha. Dubbii duuba deebisanii haasaa ooluun hin barbaachisu. Asaraaha turaaha dhugaa dubbatuun firooman kuttu jette Oromooni. Dhugaa jirtu mucayyoo namni tariin dhaga'uu dhabuun mala laal raani atillee beeki mucattii ani nikaa irraa buusee jira gadi dhiisee jira inni nikaahiniin bu'uu garaa waa qabdii jedhan yeroo sanitti akka shari'aatitti nam tokko si hiike yoo jedhanii osoo isiin ulfa qabdu gaafa daa'ima san deesserraa nikaahini irraa bu'a nikaahini ammoo taa'anii dirqama katabuun osoo hin tahini osoo waliigalte jaarsa yaamanii ragaa baafanii si hiike jinni osoo maatii keessa dhaquun taane xalayaan barreessite afaaniin dubbatte si hiike jette eega isitti himte khalaas hiikamtee jette wanni dubbii of duuba deebi'anii ilaalanii jiru amma rakkoon isii ani mucattii kana ni beeka hammeenyi dubbataa hin jirtu namatu duuba dhiibaa jira akka haga har'aa kalirraa ajandaa isii waan afaanii fuudhan dhabanii quba afaan kahanillee dadhabanii jira namatu irraa dubbata afaan namaatiin dubbataa jirti ani isilleen hammeenyi dubbataa hin jiru hamtullee isiin jechaa hin jiru daa'ima haadha daa'ima kootiti carraan walitti nu fide addaan nu baase khalaas rabbi hiree isii haa baasu akkuma waliin jireenyi namaa barakaa qabu wa iyya tafarraqa kulla yughni Allahu min sa'ati akkuma waliin jireenyi barakaa namaa qabu addaan bahiisillee barakaa qaba yoo har'aan isii miidhe borka isii akka gaarii jiraachisu rabbi isii hira yoo isiin har'a namiite anas bor nama gaarii rabbi naa fida jiruu duniyaa irra jirra jiruun duniyaa immoo zalaalamii miti isin hundi keessanuu carraa eeggatta akka itti jirtan isintu beeka dhukkuba namni marri baatee deemullee jiraatu mala waan ta'eef ka akka nama garii jecha so isa kana ta'eefi walii galatti anaan waan dubbanne namoota keessan abbaa waliin maatii waliin khalaas hin barbaadu sirna dhiira waliin dubbanne abbaa waliin Koy me sume ani amma ani fayyadu sultaan dhagai waan ofii Sumayyaan haasaan jirtu obboleettii tana takalellee diide dhagaa takalellee mucattii tana diide mucattii kana borillee bultii balleessaa jiru ta ilmoo biyyalle addaan nafa geessaa jiru taganaa daa'ima kanallee akka ijaan anis hin argine isilleen hin argine godhaa jirtu isii tana obboleettii isii tana waan kana ta'eef waliigalatti dhagaa aakhira dubbii kalaam dubbii isa dhumaa waan ani isin himu ani mucayyoon tuni masaariifni nagahee na hanqatee hin jenne daa'ima xiqqishuuti waan isii gahu hagana gaha jennee karaa afaan abbaatirraa namni natti haasa'e akkana godhe eega jedhe waan danda'u godhee fitu yoo lakki hin gahu naan jette lakki inni kun hin gahu dabaliif naan hin jenne ji'a 2-3 teettee ergite naan hin jenne guyyaa tokko immoo ani haga danda'uun akka itti yaadadhetti akka sagantaa ciidaa fa'a yaadadhutti waan amma isiin haasofte kana olillee ergeefii jira. Garuu waan isiin haasofte kana gadi ergeefii hin beeku takka rabbi na arga. Riisiitiin guutuun isii bira jira. Telegiraama waliin haasaa jirra. Waliin haasaa yoo isin hin jennu rakkoo isii nagaa qabdi hin jedhaan
yeroo isin mallaqa barbaadde ergaa fi ture walumaa galatti ummanni kun maaluma barbaadde sila waan kumaati baate jette ajandaa barbaadu yoo barbaadde rabbi ajandaa biraa isin haayiru keessaa gala mujatti buusaa galtu yoo daa'ima kennuu barbaadde kun ani irraa fuudha yoo lakki hin guddifadha asiin ga'e achumatti naa gargaaru jette waan isin barbaadde 5,000 miti 50,000 nu erguuf hin danda'a ani isii miti isii takkitti miti takka isii 11 horatuu hin danda'a dhiira hojjedhee yookaan sirallee hojjedhe akka ani mootu isii itti kabajee kunuunsee barumsaa na baase isiin jette fuudhee mucattiin tuni gaafa awwala na bira dhufturra waan beektu diinaan beektu haga barumsarraa citte haga barumsi banamuu jedhee mana markaza galchee akka daa'ima misaa'iqaa jalaan deeme makiinaa kiyyaan mana madrasaa geessee achi manatti isii deebisee isii ankabaakabee kabajan wallahi thumma wallahi yoo ani isii zollome rabbi na arga wa alaa kulli haal amma haasaa baay'isuun hin barbaachisu ani isii kabajee tole itti oolee hin gargaare gargaarallee jira amma booda sin gargaara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Koi balik yo koi man dubbati koi me koi. Hayye ani kaya sultan wanni akka sila dhuunfaa kiyyaatitti akka nama wallaaltuu tokkaatitti isiniin jedhu dubartiidha oma fedhellee yoo taate qalbiin teenna akka harma keenna sanitti rarraatiin ni beektanii takka malee dubartiin takka hin beektu lama wallaaltuudhani takkittiin sunuyyuu maaliin keessaa kutti jedhan san dhungoomuma maaliin keessaa kutti jedhan sanii ifa mallee narraa ta'aati. Mucattiin tun akkuma isin argaa jirtan kana daa'ima nama bitaallee mirgallee hin beekne ammasumattuyyuu viidiyoo baatee oduu isin hin dhufin duratti waan irraa barbaaddu himadhu maal irraa feeta wanni kun yoo hadha kun ta'ee kun boru duubaan dhufe hoo rakkina hin ta'u jennaan wallaa waan dubbattu wallaalte jechuudha homa dubbattu. An homa amma isin lamaan iyyuu addaan itti baase iyyuu wallaahi gaafii guddaa na keessatti uumaa jira. Isini nama hammeenya isiin dubbanne kana isiidha nama hammeenya isii hin dubbe isin hammeenya keessan hin dubbanne kana homa jidduu kanan dhaqarsa guddaa ta'ee addaan isin baase kana gaafii na keessatti uumutti jira. Sadarkaa kanatti wal fuutanii ilmoo takka waliin dhaltanii ilmoo takka dhaltan sanuu osoo waliin hin guddifatin ulfaan osoo jirtu nikaa kennuu addaan bahuu sadarkaa kana maaltu isin geesse yoo walii dhiiftanii dhiifama walii gootanii irra walii dabartanii yoo waliin jiraattan hoo rakkoo qaba yoo jaartii biraallee qabaatanii jettan silaayyuu shari'aan afura hayyamti rabbitu godhe rabbitu waan ittiin horattanillee rabbitu isinii kenne nama horachuu dadhabuu miti isin beenna yoo wajji jiraattanoo rakkoo qaba jidduu keessan lamaan maaltu ta'an. Galatoomi haadha faatee Oromoo waan jette ilkaan mutaan seene mudaan seene jedhani amma nuti lafattuu hususii kenna namni dhagahaan turre har'a garuu hurgufanii hafarsanii waan hafarsan dhabanii miidiyaarra fidan erga miidiyaarra fidanii miidiyaarraa immoo gadi buusuu dadhabanii jira haa ta'u garuu anaaf isiini waliin taanu duudaf gara samiif dachii kana waan ta'eefi wanta barbaachisu waan isin barbaaddu san maali wanni isin sirreessitu sun anis itti gaafatamummaa fudhadhee itti naasaya dubbii qoqqotuun hin barbaachisu haadha faate yoo barbaade keessan na gaafadhu yeroo biraa haasofna ummata miidiyaa kanarra dhufuun barbaanne haqiiqaa yoo sitti hime ummata nama haga inni nama madaaluun madaalli isaa kennan jechuuf ummata miidiyaa irratti nama maqaa balleessu kanaafi malee wallaahi ani kabaja kiyyaaf ulfinna kiyyaa jechuun of guddisoo osoo hin tahin akka ani ta'e anatu beeka waan ta'eef karaamaa wadala harree taatee namarraan iyyitu jedhan zabana kana yoo abbaan ofii mate malee kanaafi ani maalummaa kiyya ni beeka waan ta'eef namnis nama akkam akka ani ta'e ni beeka waan ta'eef ani mucayyoo tana miidhallee hin jiru miidhus hin barbaanne akka isiin hin miidhamneefu kabajaan fuudhee ufin ajjeesini ufin miidhini ufin hudhini jedhe maatii biraan gahe har'a maatii bira jirti uf ajjeeftee uf fanniftee uf waan feete goote maatii bira jirti. Rakkoo daa'ima kiyyaa yoo qabaatu hin gargaarallee jira dhiisellee hin beeku ammas hin gargaara yoo hin ga'ullee jette hin dabalee hin ga'u jireenyi amma jabaatee jira wanti hundi qaala'ee jira khalaas kana ol maaluma barbaachisa feetu daa'ima har'a natti haa kennitu fuudheen guddifadhu feetu immoo isii biratti masaariifan godhaa barumsarraan akkutee maali dhiisaa seenaa tare sun alli maata faata ka du'e dabre san nuyitu beeka akkam akka ta'e akkam akka ture har'a dhugaa fakkaata yoo kun illee dubbatu yoo anis dubbadhu anatu miidhamaa fakkaata yoo isillee dubbattu miidhamaa isif fakkaata garuu mee dhiisa ani dubbadhu isiinuun dubbataan jirtu rakkoo qaba jettee dhiisaame mee osoo dhaabanii asumatti jedhee yaada. Haadha faatee. Akkatti mee dhiifama Haadha faatee. Qoy adar. Asirratti yeroo wanta tokko himiif. Qoy wanta tokko qofa himiif.
nama kanaaf asirra jiruuni waan ati yaadachiiftu keessa ilaanu otoon dubbatini haadha faateedha. Namoonni hadda mucaa kana kamiyyuu gorsitanus fira taatanus akkamitti dhiyaatanus bor akka isin komattu hin dagatina. Sanii miti bar amma wanni ati ilaaluu qabdu barraanii bar sanii miti bar gara mucattii dhiibuu miti bar walumaa galatti inni mataan isaatuyyuu hin barbaadu jechuu jira bar inni mataan isaatu hin barbaadu jechuu jira. Isinis hin barbaadu jechuu jira lakka wal barbaadaa giddiin jechuu hin dandeenyu bar dubbii biraa dhaabaati dubbii isumaaf isii irratti xumuraa bas. Amma dubbii barakataati. Dubbii gaafiin amma haati faatee gaafatti gaafii sirriiti. Namuma akkana gaafii haqaa fi gaafii sirrii gaafatu dhabne hunduu as gubbaadha iyyuu malee